Bulchiinsa magaalaa Cirootti namoota harka qalleeyyiidhaaf lafaniin qopheessa. Abbaan qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaatti miidiyaa kanarratti haasaa kiyya dhagee hiyyeessa barbaadeef osoo maallaqa kanarratti hin ergin lafan itti kannaa mana ijaaree hiyyeessa akka alaa galchuu jechuun barbaada ulfaadha galatooma. Waaw galatoomi hojiin kenkee hojii boonsaadha guutaa gargaaraadha hamileedhaan. Waaw hamilee keetu kina galatoomi ulfaadhu siinjaa. Yaanki fuunee daawwattoota hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii fayyadaa jirtanii har'a eessatti argamna bakka ajaa'ibatti argamna naannoon keenya nu duuba. Keessummaa addaati jira bakka tana Ciroo godina Harargee lixaa magaalaa Cirootti argamna kan jirru arraan tana nama jabaa nu bireedha kameraan nu duubaa deemu akkana gisa gartaan makiinaa keessummaa itti cuqunundi yoo gutta kameraan seeraafaa jira asirra jira kameraa keenya arra sagantaa maalirra jirra sagantaa kana nu ibsi galatoomii arra nama jabaa nu bira jira daawwattoota keenya meesaniifuu kantiibaa keenya magaalaa Ciroo godina gutta dubbisnee keessummaa kana arra isaan bira jiran maalirra akka jiran sagantaa takka waliin gaafanna galatooma alfaadha kabajaan gara Muhammad Umariin Jaamaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Cirooti guyyaa irraan tanaa akka magaalaa Cirootti jilli naannoo Affaarirraa dargaggoonni dubartoonni akkasumas hoggansa olaanaa naannoo Affaar magaalaa Ciroo keessatti marsaa duraa magaalli Cirootii fi uummanni godina Harargee lixaa waliin ta'uudhaan harka qalleeyyii fi hiyyeessa naannoo Affaar keessa jiruuf deeggarsa hojii tajaajila lammummaatiif hojii bareedaa hojjennee jirra achitti hojii nuti hojjenne san bu'uura godhachuudhaan mana bulukeetaan jabaa ijaarre achitti uummata Harargee lixaa bakka buulee naannoo Oromiyaa bakka buulee hojii tajaajila lammummaa hojii bareedduu achitti waan hojjenneef ammas erga isin kana nu hojjettan hojiin tokkummaa ummata magaalaa Cirootii fi godina Harargee lixaa dabalatee naannoon Affaar amantiidhaan sabaan aadaadhaan odoo addaa waliin qoodin walitti tokko taanee hiyyeessa nu keessa jiru afaaniin osoo waliin hin qoodin amantiidhaan osoo waliin qoodin manguddoota hirkoo hin qabne nama deeggaruu hin qabne daa'imman daandii gubbatti galanii jiran tajaajila mana ijaaruu fi mana nuti dargaggoonni godina Harargee lixaa walitti babaanee maallaqa walitti buusanii mana bareedaa dubartii baay'ee miidhamtuu nama gargaaruu hin qabneef tokko ijaarre naannoo Affaarirraa obboleeyyan keenya waan nyaatan waan dhugan waan uffatan waan hafatan fidanii waan nyaatan ammoo maatii nama 10f wanni irraan tana fidan kun waan fidan xiqqoo tana qofa osoo hin ta'in hariiroo uummata Oromootii fi uummata Affaar cimsu uummata teessumni isaaniitis daangaadhaanis ollummaa walitti qabnu wal keessa waliin daldallu jiruuf jireenya keenya hojii siyaasaatis hojii dinagdeetis hojii hawaasummaatis waliin hojjechaa jirru waan ta'eef hariiroo uummata kanaa cimsuudhaaf hojii hojjetame hojii arjooma dhiigaatis dhiigas arjoomaniiranii gara nama 50 dubartiin takka haati takka da'umsa irratti du'uun qabdu kallattii jiruun arjooma dhiigaatis haalli isaan dhiigatti arjoomanii jira akkasumas mana hiyyeessaa kanaas wanni isaan godhanii jira marsaa itti aantutti dargaggoota magaalaa Ciroo irraa fuunee Affaar geessine ispoortis kubbaa akka wajjin taphatan hariiroo obbolummaadha Affaarii fi Oromoo cimsu kana hojii siyaasaa keessattis hojii dinagdee keessattis tokko taanee baha Itoophiyaa kana fuunee bahuu humna qabnu waan ta'eef jecha cimnee akka Itoophiyaa dhaabbachuudhaaf tokkummaan dargaggoota tokkummaan dubartoota ifii wanni irra goone kun dhaloota itti aanuuf akka dhaloonni dhufu irraa barate kana caalaa tokko ta'e jiruuf jireenya kana akka cimsaniif hojii guddaa hojjetamaa jirtu waan ta'eef isin tun hojii rabbi birattis ilma namaa birattis namni kamuu itti gammadu waan ta'eef wal nyaatis amantiin sabaan aadaadhaan sirnoonni dabran nu keessatti abaqaalan san jaalalaan tokkummaadhaan walitti finnee gara biyya teenya gara biyyoota galii jiddu galeessatti ce'isuudhaaf halkanii guyyaa carraaqii hojii siyaasaa guddaa irraan tan hojjenne kana dhaloonni nu booda dhufu kana caalaa akka ceesisuuf ergaa koo dabarsuun barbaada. Galatoomii atilleen wallahi asirratti mee hawaasa keenya gara miidiyaatiin nu daawwachaa jiruuf waan kanarraa dhaloonni dhufu maal akka baratu wanni dubbattee gaa waahidi dubbattee jirta. Waaw wanni isaan irra jiran ni dandeessa jabaadhaa magaalaa tana akka isin daran tolchitan abdii isin irraa qabnu nutis inshallah waliin jirra waa hundaa'u asirra mee namoota gara miidiyaatiin nu daawwatan hawaasni dhaloota amma lafaa ka'aa jiru kanaaf wanti dhaamta yoo jiraate asumaan itti nu dabala. Tole gaa duraan dursee abbaan miidiyaa kanaa miidiyaa ummata gamana fiddanii haasaa gabaabaa gara namoota biyya alaatis biyya keessa jiranis ergaa kiyya biraan ga'uudhaaf naaf heeruu keessaniif maqaa kiyyaa fi maqaa ummata magaalaa Cirootiin ulfaadhu galatoomisin jechuun barbaada akkasumas namoonni
hojii tola ooltummaa mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas mana murtii aadaatiinis buusaa gonofaatiinis gargaarsa tokko biyya alaarraa eeggachuun qabnu jechuudhaan uummata gargaaru ifiif aadaa wal gargaarsaa Oromoon qabdu duraan duudha ganamaa qabnu sanitti deebi'uudhaan namni waan nyaaterra nyaataan ijaarsa seeraan alaa gararratti ijaareef tuuluu osoo hin ta'in waan nyaate humnaa ol baatee qaamni akka karaan taanetti hin deemne obboleessa keenya kan nyaatin saniif akka waan nyaatan dabarsaniif akka dhaamsa kannaniif nama ala galuuf namni mana bareedaa keessa jiru manas qabaatee makiinas qabaatee erga waa hunda qabaate mana xiqqaa nama laassaka keessa galuuf mana qorqorroo yoo ijaare jireenya isaa gara fuulduratti bareecha waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaa Cirootti namoota harka qalleeyyiidhaaf lafaniin qopheessa abbaan qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaatii miidiyaa kanarratti haasaa kiyya dhagee hiyyeessa barbaadeef osoo maallaqa kanarratti hin argin lafan itti kannaa mana ijaaree hiyyeessa akka alaa galchuu jechuun barbaada ulfaadha galatooma. Waaw galatoomi hojiin kenkee hojii boonsaadha guutaa gargaaraadha hamileedhaan waaw hamileen kenkee tuuti galatoomi ulfaadhu siinjaa thank you. Sanii fuutaa kuturuuf dura keenya kantiibaan keenya magaalaa Ciroo har'a waan inni dubbate dhageessanii jirtan namoonni daaspooraa fi namoonni gargaraa viidiyoo kana daawwatan waan inni guutuu irra deebi'ee isiniif himu maaliif jechoota hayyuu dubbate jechoota dhugaan onnee nama gasseenu hawaasaaf ta'u jechuudha namni namatti jiru kuni nama naajabaati maqaan isaa Hasan Aliiti abbaa bakkatti iddoo bashannanaa Naawii magaalaa Cirooti mee guutaa kaatilleen asumaan galatoomi nutis gaafakitti argamnu as keessa yeroo hunda as keessa jira viidiyoo garagaraa as keessa dhaabbannee waraabachaa jira kan ispoonsara nuti ammoo isaa galatoomi jechaanii asumaanu mee guutaa assalaamu alaykum asumaanu hawaasa keenya wajjin wal baraa guutaa ana Hasan Aliitiin jedhama abbaa riistooraantii kanaati hedduun isin galatoonfadha magaalaa tana keessa na filattanii na bira dhufuufu hedduun isin galatoonfadha hedduun na jiraadha fuuldurallee walumaan itti fufnaa jecha kana tana faa amma sagantaalee garagaraa sagantaan akka irraa kun as dhufee osoo itti jiraachuu baate sagantaa kunarraa isin dhufu ture ammallee fuulduraaf kana caalaa tolchinaa filannoon keessan Sundus Yaman khatee kana gizee hunda nu filadhaa isiniin jenna abshir waliin jirra afaan arabaatiinis هذا سندس اليمن ريستورانت في مدينة جيرو نشكركم لاختياركم إلى عندنا شكرا لكم حافظكم ايوه فانا رباتي نسي بينا نمونا بينا ولين بينا سنيفو ميرسي فلانون كيسان سندس اليمن ريستورانت هذا واو ومن في التجرا سنيفو هوتيل كنا جبادا هوتيل كنا جبيسا ارامو سكنتا نترو سكنتا بريدا سكنتا يدوشا فانا مغدو وانا كنا دالون ندو فكر براتو سيني جچو بربانا سنيفو اواز نكونون دغوتا فيديو رك ديمي سيني اكا طياره فيديو سيني ورابا هانغر مسكنتا كنيا نفانو ترا ليتس جو akkana keessummaan teenya immoo garuu gara keessaa irti keessummaa keenya isin dubbisuu dandeenya hogguta kaameraamaaniin kiyya ana irratti deebisa nafaana deemta namoota hedduu asillee jira kana hunda ammoo nama jabaa tokko isin qabne hoggaa inni isin gabbee asitti isin tarfu isin goona saniifuu namoonni dura jiru kun ammoo naatiif sagantaa natti irra jirtu sagantaa maalii darra har'a sagantaa obbolummaa irra jira obboleeyyiin keenya naannoo Affaarraa nu dhufanii sagantaa tola ooltummaatiin haala teenya qalleeyyaas jirtu nutis isin qofaa miti nuti deeggarra jaanii mana nuti ijaarreefitti afata bitaa fi jiranii kanarratti nutis obbolummaa keenya duris obboleeyyiin turre har'as obboleeyyiin daran obbolummaa cimsine waloodhaan Itoophiyaa keenya guddisnee jennee walitti dhufne. Galatoomaalaa anis wanni isin gaafadhe xiyyaaf hoggaa nama hedduu kan argu dirqama kaameraa banee gaafis takka isaan gaafachuudha jee maaliif namoonni yeroo tana gara miidiyaatiinis waa barachuu qaban maaliif lafa jala osoo hin taane nama tokko lamaa asitti argu jira gara miidiyaatiin ammoo namoota hawaasa bal'aa laala waan ta'eef saniifuu mee hawaasa keenyaafoo maal laamta obbolummaa yookaan obbolummaa jabeessuu kana na jette saniifuu obbolummaa jabeessaa jettaan maal itti dabaltu asirraan. Egaa hawaasa keenya hawaasni keenya hawaasa duraanuu hawaasa jaalalaati jaamee beekama hawaasa nama jaallatu hawaasa wal jaallatu ofirra dabree namaaf waa godhu takka anaaf jee hin beeku jechuudha. Akka Oromootti yoo ilaalle Oromoon duris ta'e waan ofii deeffachuuf malee takka waan namaatiin tuqayyatee qabsaa'aa hin turre waan ofii gaafa deeffatte immoo ofiirra dabarsitee kootu manni onkeetii jeetii nama duraa kaa'e jechuudha. Ol nama dabarsa aannan namatti qaba gaafa bishaan gaafate aannan namatti qaba kana aadaa keenya sana immoo daran ol baafnee nama kaanis of jala hiriirsuu qabna nuti uummata bal'aadha uummata saba bal'aadha uummata jaalalaati uummata hammataadha rabbiinis waan kana kan waan nu kenneef ummata kaan ofitti hammannee akka deemnuufi kanammoo daran cimsinee deemuu qabna hojii hojjennu hunda keessatti ammoo tola ooluu qabna waan xiqqoo qabnurraa dabarsinee hawaasa keenya nu biratti midhamaniif laachuu qabna tokko taanee wal gaggarree wal deeggarree
tabbabana wamaju san isin Wow, jabaadhu galatoomii. Atis karaa miidiyaan keenya bultumtii fi jaa miidiyaa isin qabdanirraa tokko garoomma waliin beeynu ammarraa wal barra maqaan kiyyees muraadii galatoomii yeroo keenu kan ta'e asirratti nu ijaasoo keetiif hedduu tokko galatoomiin fadhu isin jenna. Ammallee keessummaaleen adda addaa hedduu jira. Keessummaa isin hundi isin agarsiifna. Isin kaameraa keenya eeggataniitu macaaf jennee keessummaa ajaa'ibaa keessa kanatti eeggataa jira. Nama faana turtanii nama waliin turtanii namoota ammallee akkuma qabna. Ammallee gaafanna jedhuun. Akkam nagaadha? Fayyaadha. Kaameraa jirtanii sagantaan irra jirtan sagantaa maalii akka ta'e hawaasa keenyaaf yeroo tokko isin ibsa. Miidiyaan keenya bultumtii fi jaa dhuunfaadha. Saniifuu maqaan keenya immoo Muraad Aliyyi Jaama. Atis maqaan kee nu ibsite asumaan sagantaa irra jirtan kana bareechitee kan ibsitu barbaanna. TV keessan kanallee hin beekne garuu dingata wal bara rakkoo qabe. Tole maqaan kiyya Fiqaaduu Miiliyooniin jedhama. Itti gaafatamaa damee siyaasa godina Harargee Lixaati. Sagantaan irraa kun naannoo Affaarii fi naannoo Oromiyaa gidduutti dargaggeessa godina Harargee Lixaatii fi dargaggeessa naannoo Affaar walitti fidnee hojii tajaajila lammummaa lammiidhaaf waan qabuun wal gargaarree tokkummaa uummataa cimsuudhaaf walitti dhufeenya uummataa cimsuudhaaf dhaloota gareetiifis muuxannoo kennuudhaaf walitti hidhamee immoo tokkummaa biyyaa sababa sablammii biyyattii kanaa waliin dhaabbatanii tokkummaa biyyaa tiif karaa fakkeenya ta'uun isa kana jabeessuudhaaf dhaloota dhufuufis fakkeenya taasisuudhaaf hojii tajaajila lammummaa daangarra ceenee saba bira kunnee saba biraatti wajjin walitti dhufnee hojii hojjechaa jirudha. Hojii muuxannoo guddaa fi fakkeenyummaa guddaa qabudha. Marsaa kana dura warra Harargee godinni keenya warra Affaar dura inni hojii wal fakkaatu hojjennee turre har'ammoo deebisaniitiif warri Affaar dhufanii bifa amma argitan kanaan simachaadha kan jiru jechuudha. Wow, arkee jiraanillee hedduutu kanatti tolee aadaan faayamtanii kanatti hundi keessanuu babbareedanii dhuftanii anuma osoo surprise gootanii garuu immoo kallattii karaa biraatiin wal beekna asiin amma xiqqoo walitti dhufne ammaaf yeroo duraatiif arra booda waliin jirra isaan hunda jechuudha. Saniifuu sagantaalee babbareedaa akkanaa kana ammallee irraa waraabnee isin biraan kan geenyu ta'a. Sagantaalee ammallee kana keessummaa hedduu jira. San hunda tokko tokko yaada irraa isin fuuna atillee gara kabajaan nu simachuu keetiif hedduu tokko galatoomi karaa keetti dhufte fadhaa isin jenna. Galatoomaa alfaadhaa isin jenna. Ayyaaf shir galatoomaa. Ammallee tokko turuf dura keenya ammallee sagantaa keenya akkuma itti fufee jira. Namoonni hedduu jira. Namoota akka walitti aanuun finnee sagantaa isin goona nama tokkoon isin qaba. Qoota na bira. Inni kunis hedduu nama aadaan faayamee namatti dhaabbatu jira. Eenyu akka ta'e eenyummaa isaatiif kana baranna. Okay, atillee galatoomi gara miidiyaa keenyatti miidiyaa dhuunfaa dhufuudhaaf galatoomi bultumtii fi jaama maqaan kiyya immoo Muraadii. Eenyu akka taate sagantaan irraa maal akka ta'e kana tokko tokko meerraa mataa nu dheessin jenna hawaasa keenyaaf. Tole maqaan kiyya Abdallaa Mataa Haruun Anjamaa itti gaafatamaa sabquunnamtii fi yaada uummataa bulchiinsa magaalaa Jirooti. Sagantaan guyyaa irraa kana obboleeyyan keenya naannoo Affaarii wajjin dargaggoota hojii kenna tajaajilaatiin ganna kana dalagamaa bee naannoo keenya keessatti dhufanii waan daawwatan waan dalagame san uummata keenyaaf mana ijaarameef saniif affata fidanii dhufanii jechuudha. Nutis marsaa kana dura akkanumatti baniinsa irratti godina keenya bakka bu'uudhaan magaalaa teenya irraa itti gaafatamaa paartii itti gaafatamaa siyaasa godinaa waliin ta'uudhaan dargaggoota qabatanii achitti mana haadha hiyyeessaa irratti hojii kenna tajaajila achirratti gaggeessaniitti kan dhufan jechuudha. Amma marsaa kana isaanis obboleeyyan keenya kan naannoo Oromiyaa marsaa dabre nu bira dhufan san nutis dhanyee ilaaluu qabnaa jechuudhaani gamana dhufanii obboleeyyan keenya sanii wajjin har'a sagantaa bareedduu kana fakkaatu kana gaggeessaa oollee jechuudha. Galatooma alfaadhaadha gara sagantaa keenya dhufuudhaaf hawaasa keenyaaf waa hedduu waan bareedduu dhaamtanii isin obbolummaan keenya itti fufuu qaba jechuudha. Sanumaaf galatooma alfaadhaadha. Abshir akka jaallatanitti galatooma alfaadhaa isin jenna carraa kee gubdee nu bira dhufuu keetiif hedduu nu galatoomi. Okay, sini futa utur keenya ammallee sagantaa keenya akkuma itti fufee jira namoonni baay'ee jira kan naannoo keenya nu bira ammallee garuu tokko isaanii isaan gabbaan qab gooneeti gaafanna waan irra jiranii akkam nagaa keessanii fayyaadha jirtu fayyaadha dhiifa maqaasumatti suutee inni nama dura ba'uu jira sagantaan irra jirtan kun mi'aatis akkanatti sagantaa aadaan faayamtanii irra jirtan kun sagantaa maalii akka ta'e bareechitee akka nu ibsitu barbaanna miidiyaan keenya karaa jirtan ammoo har'a bultumtii fidha baga nagaan dhuftanii miidiyaa dhuunfaati yookaan immoo karaa yuutuubiitiin gadhiifama jechuudha. Saniif umee wanta akka hawaasa keenyaaf nu ibsuuf hin bareechi. Maal jeetini sagaa gammachuu irraan tana gammachuu irraan tana har'a asitti wanni hojii tololtummaa irratti hirmaannaa uummataa hojii tololtummaa nama gartee hawaasa harka qalleeyyii mana hin qabne mana ijaaruu fi gargaarsa godhuu fi mana hin qabne mana ijaaruu fi uffata hin qabne uffata kannuu fi waan addaa gammachuu darra irraa jechuudha. Ichuu barbaadeeti. Hedduu bareedaadha galatooma alfaadha. Sagantaa ajaa'ibaati. Akkana faayamtanii deemu jiru. Silaa nuti illee dhufannee dhufna. Sagantaa kana irruma dhufne akkuma nagaatti galatooma isin jenna alfaadha. Saniifuu daawwattoota keenya ammallee nama jajjabaa keessa jira karaa keessaa jechuudha. Akka saniifuu daawwattoota keenya ammallee keessummaa teenya amma boodeemti. Ulfaadha tura.
Muno jere. Monturu fayam babbareedani ijoolleen abbaa gataa wal keessa arreedani guyyaa dardaraa dubree jalalaan walii sirbu guyyaa garaan hammaatee wal biraa sokkuu jibbu. Gadaatu garoomina garooma jabeeffanna irraa abbaa kiyyaa qomoon kolubbuu kiyya arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyyaa arrallee na boojii sirraa dhalachuun kiyyaa. Dugaan ina googamu daraan nuti duulanii kaleessa hukkamamu awwaala cabse ka'ee dugaan ina googamu. Yeroo nuti mootulle rakkoonsa rakkoo dhalte yeroo nuti mootulle rakkoonsa rakkoo dhalte. Over the beach,